Odoo Sembertoon poolisiin federaalaa Itoophiyaa giddugala leenjii balaliinsaa yookaan paayilet diroonii yeroo jalqabaatiif waajjira muummee dhaabbatichaatti gurmaa'ee kaleessa eebbisiisuun hojii eegalchiiseeti jira. Odoo biraatiin mootummaan garaagarummaa kamuu mariin furuu fi araara akka filannoo nagaya ijootti fudhachuun hojjechaa jiraachuu tajaajilaan koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsaneeti jira. Odoo keenya xumuraatiin baha Oromiyaatti tan argamtu kutaa Harargee keessatti dhiittaan mirga namoomaa fi akkasumallee daraaraan qaama mootummaatiin uummatarra ga'u jabaatee akka itti fufaa jirus eeroon nu dhaqqabdeeti jirti. Akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Miidiyaa kan daawwachaa jirtan Oxygen Miidiyaadha. Oduu guyyaa jimaataa isiniin ga'uuf deebinee dhufneeti jirra. Marree viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira ga'uuf like, share gochuu hin dagatinam. Namoonni chaanala keenya haaraa taatanis subscribe godhuu hin dagatinam. Kuni hangafoota odootiin amma bal'inaan isin dhageessisam. Oduu keenya jalqabaatiin baha Oromiyaa kan taate godina Harargee lixaa Naatolootti daa'imni waggaa 5 fi akkasumallee adaadaa isaatii fi abbaan isaa boolla tokkotti akka awwaalamaniif rasaasa mootummaatiin akka du'anis jiraattonni naannoo sanii dubbisne ne dubbatom. Ajjechaa suukanneessaa maatii kana irratti raawwatee walqabatee uummata keessatti dheekkamsu hamaa uumuun uummanni daandiitti bahee mootummaa hoggaa balaaleffatu viidiyoo fi suuraaleen achii ba'an ne mul'isom. Daa'ima waggaa 5 dabalatee namoonni 3 lubbuu isaanii dhabuu fi haati ilmoo sandeessellee madootti akka hospitaala jirtu yeroon nu dhaqqabdeeti jirti. Kanumaan walqabatee namoonni lubbuu isaanii baasan milishaa mootummaa yoo ta'u hanga ammatti to'annoo seeraa jalallee akka hin oolin namoonni qaamaan itti dhiyaatan yeroon of kennaniiti jiru. Oduu keenya birootiin poolisiin federaalaa Itoophiyaa giddugala leenjii balaliinsaa yookaan paayiletii diroonii yeroo jalqabaatiif waajjira muummee dhaabbatichaatti gurmaa'ee kaleessa eebbisiisuun hojii eegalchiiseeti jira. Sagantaa eebbaa kana irratti kan argaman Koomishiinarii Jeneraala Koomishina Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el giddugalli teekinooloojii diroonii kun biyyattii keessatti yeroo jalqabaaf kan hundeeffame ta'uu ibsaniiti jiru. Giddugalli kunis dargaggoonni poolisii leenjii teekinooloojii fudhatanii tajaajila fooyya'aa akka kennan kan taasisu ta'uu Koomishiinarii Jeneraal Dammallaash dubbataniiti jiru. Dirooniiwwan haaraan galan nageenya magaalichaa to'achuu darbee eegumsa naannawaa daangaa fi daddabarsii kotorbaandii ittisuu kan dandeessisan ta'us dabalanii ibsaniiti jiru. Koomishiinarri Jeneraala Dammallaash Gabra Mikaa'elitti dabaluun teekinooloojiin kun poolisiin hidhannoo ammayyaa hidhachuun akkaataa mirga namoomaa kabajee hojii ga'umsa qabu hojjechuuf kan gargaaru ta'uu dubbataniiti jiru. Haaluma walqabatuun ayyaanni cuuphaa dhuma torbee kanaa kabajamu yaaddoo nageenyaa tokko malee akka kabajamuuf hojii nagaa eegsisuuf dirooniidhaan gargaaramee akka hojjetamu biiroon nageenyaa magaalaa Finfinnee tibbana beeksiseeti jira. Oduu keenya xumuraatiin mootummaan garaagarummaa kamuu mariin furuu fi araara akka filannoo nagayaa hojiitti fudhachuun hojjechaa jiraachuu tajaajilaan koominikeeshinii mootummaa beeksiseeti jira. Ministeerri tajaajilaa koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu haala yeroo ilaalchisuun ibsa kennaniiti jiru. Ibsi isaaniitis akka armaan gaditti dhiyaatam. Naannoo Gaambeellaa fi Binishaangul Gumuzitti haala nageenyaa caalmatti fooyya'aa jiraachuu beeksisaniiti jiru. Qaamoleen hidhannoon socho'aa turan waamicha nageenyaa fudhachuun galaa jiraachuu hordofeem naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa haalli nageenyaa fi tasgabbiin fooyya'aa jiraachuu ibsaniiti jiru. Haa ta'u iddoolee tokko tokkotti ammas yaaliin hojii misooma gufachiisuu kan mul'atu ta'uu himaniiti jiru. Mootummaan nageenyicha caalmatti waaressuuf hojjechaa akka jirus Dr. Laggasaan ibsaniiti jiru. Mootummaan sirna cabiinsa siyaasaa kaleessaa suphuu fi badhaadhina biyyattii caalmatti mirkaneessuuf jiraachuu xiyyeeffannoo hojjechaa akka jirus eeraniiti jiru. Hidhattoonni waamicha nageenyaa fudhachuun galan leenjii haaromsaa fudhachaa akka jiranis Dr. Laggasaan himaniiti jiru. Hojii hidhattoota duraanii kanneen deebisanii dhaabuu xiyyeeffannaa akka itti kennamus dubbataniiti jiru.
Kana kan dubbatan ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tullootem yeroo Oromiyaa keessatti nageenyi boora'eem namni ol galee gadi bahuu dadhabe kanatti immoo nageenyi tasgabbaa'ee jiram akkasumallee uummanni haala nagaan bobba'ee akka galaa jirus ni eeraneem nageenyi dhabamuu irraa kan ka'eem haati ilmoo ofii qabattee buluu dadhabdee jirtem keessahoo baha Oromiyaa naannoo Harargee bahaafim Harargee lixaa keessatti uummanni qotatee galuu dadhabeem waan nyaatu dhabeem gabaa bahee gabaa waa bitatuunis itti jabaattee jirtem kan mootummaa kun baasumam egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Miidiyaam namoonni chaanaala keenya faaraa taatan subscribe godhuun miseensa maatii keenya ta'uu hin dagatinam akkasumallee gama peejii feesbuukaa Oxygen Miidiyaatiin namoonni nu hordofaa jirtan follow gochuu hin dagatinam guyyaa guyyaan oduulee wawwitoo waan Oromoof Oromiyaa keessatti raawwate kamiyyuu guyyaa guyyaan kan gurra isin boofnu taham viidiyoo yoo isinitti tole laayikii gochuun akkasumallee hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatinam sagantaan keenya kan har'aa asumarratti kan goolabamu taham sagantaan keenya ka hafanitti fofoom